Korporeeshiniin manneen federaalaa manneen jireenyaa ammayyaawaa magaalaa Finfinnee naannoo Garjii jedhamu keessatti ijaarsisaa ture eebbisiiseera. Sagantaa eebbaa piroojeektii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee aangaa'onni mootummaa fi keessummoonni garaagaraa argamaniiru. Manneen jireenyaa ammayyaawaan ijaaraman kunneen lafa hektaara 3 irratti kan ijaaraman yoo ta'u, bilookiiwwan 16 akka ta'an ibsameera. Manneen jireenyaa kun konkolaattota 800 ol bakkee dhaabsisu kan of keessatti hammate yoo ta'u, kaafee fi reestoraantii, bakka agarsiisa tiyaatiraa, iddoo daakkii fi giddugaloota tajaajila adda addaaf oolan kan of keessatti hammateedha. Hojii raawwachiisaa olaanaan korporeeshinii manneen federaalaa obbo Rashid Kamal korporeeshinichi waggoota 20 booda manneen ijaarsisuun gaaffii uummataa deebisuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Ijaarsa manneen kanaaf teekinooloojii haaraan hojiirra kan oole yoo ta'u, kunis baasii xiqqoo fi yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu taasiseera jedhan. በ18 ወራት አንድ መንደር መገንባት መቻሉ ከፍተኛ ጊዜ ችግርን መቅረፉና Baatii 18 keessatti mandara tokko ijaaruu kan danda'ee fi hanqina yeroo furuu kan danda'edha. Ijaarsi manneen Garjii baasii humnaa ol akka hin baasnes teekinooloojii fayyadamuun kan ijaarredha. Kaarimeetirii tokko birrii 25,000 ijaaramanii xumuramanii. Mandara Garjiif birrii biiliyoona 13 dhaabbata biyya alaan tilmaamamus korporeeshiniin manneen federaalaa garuu birrii biiliyoona 3.6 ijaarsise. Teekinooloojichi yaalii gaaffii uummataa keessattuu dhimma mana jireenyaa walqabatee ka'u deebisuuf taasifamu keessatti damee koonistiraakshiniif filannoo isa duraati jedhameera. Manneen kunneen ogeessota biyya keessan sababa ijaaramaniif ce'umsa beekumsaa keessatti shoora olaanaa qabaachuu obbo Rashid Kamal himaniiru. Dhaabbatichi karoora mootummaa waggoottan 10 dhufan keessatti karoorsen manneen jireenyaa miiliyoona 4 ol ijaarsisuuf sochii taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Sochii kanaanis yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirredawaa keessatti baatii muraasa booda eegalchiisuuf qophiin xumuramuu himaniiru. ቀጥሎት 10 ዓመታት በከተሞች 4.2 ሚሊዮን ቤቶችን ለመገንባት መንግስት ያስቀመጠውን ግብ Karoora mootummaan waggoottan 10 dhufanitti manneen miiliyoona 4.2 ijaaruuf karoorse galmaan ga'uuf korporeeshinichi karooricha boqonnaan addaan qoodee hojjechaa jira. Kanas Finfinnee fi Dirredawaatti ijaarra. Lafa kaarimeetira 30,000 irratti kan ijaaru ta'a. Qorannooleen adda addaa taasifamaniiru. Dizaayiniin filannoowwan ijaarsaa xumuramaniiru. Amma maallaqa qofa barbaadaa jirra. Baatii muraasa booda gara hojiitti kan gallu ta'a. Itti gaafatamaan waajjira ministeera muummee fi ministeerri dhimma kaabinee akkasumas walitti qabaan boordii korporeeshinii manneen federaalaa obbo Tafarii Fiqiree bu'aa ijaarsa manneeniin argameen Itoophiyaan qormaata keessa wayita turtetti sababa ta'eef badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuun akka danda'amu agarsiistudha jedhan. ፈጥሯዊ ፈተናዎች ውስጥ የቆየች ብትሆንም Itoophiyaan qormaata adda addaa keessa turtus mootummaan jijjiirama kutannoon hojjechuun piroojeektiiwwan gurguddoo eebbisiisaa jira. Kun ammoo imalli badhaadhinaa biyya keenyaa kan hin gufanne ta'uu agarsiisa. Kanaafis uummannis ta'ee mootummaan tumsi taasisan olaanaadha. Saganticha irratti milkaa'ina piroojeektichaaf qaamolee gumaacha taasisaniif beekamtiin kennameera.